waamicha keenya kabajjee istiidiyoo keenya kan yeroo ammaa Loosho Itubitti waan nu argamteef waaqa nagaan dhuftee siin kenna. Sooraan anuma kanaaf baga nu afaan Keessumaa Sooraan eessatti dhalatee eessatti baratee yeroo ammaa tanaa eessa jiraachaa jiru? Tole kan dhalate godina Shawaa Kaabaa Daboo Bootee Koonyaa Amdoo Hariiroo jedhamtu keessatti Barsiisaan isiniin ja'anii hayyuullee isiniin ja'anii mee amma eenyu jennee isin yaamna? jechi immoo barsiisa jedhamu sadarkaa ittiin irra ga'amu qaba. Amma barsiisa jettanii xumuuna yaa'u danda'a. Barsiisaa Sooraa waa'een Oromummaa akkamittiin isaan ilaalla? Tole kanaaf Oromummaa jechuun iccitii odaan qabu jechuudha. Meegaa kanumatti aansuudhaan ilaalchi tokko jira miira hawaasaa kana keessa. Ilaalcha kan naan jette yoo ta'e Oromomaatu Oromoo warra oliitii fi Oromoo warra gadii jee maqaa walii baasee wal yaamaa jira. Mee asumaan ati yoo Oromoo gadiiti moo Oromoo olii? Oromoon warra gadii warra olii jedhee wal yaamu osoo hin taane federeeshinii bulchiinsa gadaa Booranaa fi Bareentuu jedhee wal yaamata. Mee isaan kan akka hayyuu tokkotti akka nama beekaa tokkotti federeeshinii kana akkamitti hawaasa kanatti barsiisuu jira? Oromoon Abiraan Qalloo. Oromoo Abiraan Qallooti fi Oromoo ittiin bal'aa hoogaasa hedduu ibsuudhaaf yeroo hin qabnuuf malee siyaasii ibsuu hin danda'u.